Harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtanti isinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka yeroo darbee akkas kara ji'aa hin ta'a waa'ee carqii soofaa uffata soofaa diizaayinii adda addaa qabadheen dhufeetoo jira jechuudha har'a diizaayinii san irratti hundaa'ee ijoolleen alaa keessaa natti ergitanii jirtu jechuudha. Kan alaatiin argama waan akkasiinaan jettanii turtanii nan dhabee ture jechuudha. Amma mooyyuu isa kan Turkii irraa seeni argadhee tan jira. Harkiseetiin isinitti argisiisa jechuudha. Manni kun mana eenyuti yoo jettanii mana firaatan deemee ayyaanaaf jecha galeetoo jira jechuudha akka argaa jirtanii egaa ka dhiifama sareen illee xiqqoo sagaleen saree hin jira dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Buchillaa guddifamte waan taateef baay'ee lolti baay'ee xiqqoo sagalee ishiitu tuyyuu dhufaa jira garuu hanga ta'e na hubattan jedhee tan yaada akkanatti ilaal soofaa ni bareecha jechuudha haala kanaanii namni obboleettii tokko galcheetiin ture diizaayinii bunnaammadhaan jechuudha yookaan buna kararii halluu kararii buna fakkaatuni suuraa isaa xiqqoo baadiyyaa keessa waan ta'eef naan ergine akka carraa ta'een ayyaana barii maatii kiyya bira yookaan fira koo bira baga isiniin ga'ee baga geessan jechuudha qeetan jechuudha kan kana galchaniitoo arge. Achiin bootaa isaa gaafadhee bootaa isaa argadhee jira warroonni bituu barbaadan kunooti keessattuu jechuudha warroonni natti ergitan jechuudha laal hin harkifamaa soofaa fe'etti galaa yabbina isaa immoo kunooti laal suuraa isaa jalaanan qabeessinitti argisiisa baay'ee yabbuudha jechuudha baay'ee yabbuudha eessaa seene Turkii irraa kan seenedha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha anuu baay'een hawwee nan bitadha jedheen jaadaa jiraanuu jechuudha ayyaanni kun darbee jira yeroo ta'utti baay'ee soofaan kiyyallee haarawaadha akkana jala hin banne awwaara jira biyya keenya soofaa baaftee miicituu carqii irraa baastee miicita kanaafuyyuu barbaachisaadha warroonni soofaa bitattanii jirtanii tanaan durallee irratti hojjedheen jira akkatti bareechuu laala amma ani irra guddaa hundumaa olitti hin jira meeshichi jechuudha Turkii irraa seenee yabbina isaa kunooti. Ofii kiyyaa suuraa miti viidiyoo waraabaa jira harki kun harka kiyyaadha kunooti harkiseen isin argisiisaa jira jechuudha. Bareedina halluu ni firattu kan feetanii yabbinni isaa immoo kunootidha. Eessaa seenee Turkii irraa seenee carqummaan isaa kunooti baay'ee baay'ee bareeda. Isiniin jechuun jaaladhaa ka yeroo hundaa waanuma isin fayyadu waanuma nama fayyadu waanuma nu fayyada nutti tola jedhen jechuudha qabadheen kara keessan dhufaatoo jira soofaan kun halluun isaa kam yoggaa ittan isa kunoo ishii madaggafaa yookaan ishii taphachiiftu san fakkaata amma immoo kuni gaafatti uffifamu immoo soofaa haarawaa galee namatti fakkaata yeroo baay'ee jechuudha ijji keenya waan haarawaa hin barbaaddi yeroo kamuyyuu isiniin jechuun jaaladhaa uffanni kun uffata alaa seenedha. Warroonni ni bitanna jettan hoggaa jiraattan ta'e na dubbisuu hin dandeessu bilbilli kiyya duwwaa 945826267 jechuudha kana fakkaata isa addaatitti illee kunuuti haala kanaan laaluu dandeessu isiniin jechuun jaaladha egaa waan haarawaa argitaanan ani hin caallisu karaa ifaatitti illee kunoola soofaa fe'ee fudhata laal guddinni isaa jechuudha laal hoo barbaadan akkatti keessa galchitanii dhoksitu haala kanaan keessa galchitanii dhoksitan yoo soofaan keessan immoo abbaa lamaa ta'e asuma keessaa baastanii ol baaftanii ni harkifama jechuudha baay'ee harkifama tanaan dura suuraadhaanan isinii dhiyeesse amma immoo ofii kiyyaan harka kiyyaan qaqqabaa isinitti argisiisaa jira jechuudha. Asis gattaa'ee tan daraarasaa shibshaaboo isaa haala kanaan harka kiyyaan qabaa isinitti argisiisa waan nama ajaa'ibu laala hiyyaa'a jechuudha laala hiyyaa'a yabbina isaa immoo laala ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee waa'ee yabbuu gaafattaniitu jirta waan ta'eef jechuudha shabshaaboon isaa kunuuti haala kanaan shabashabama gaafa ol deebi'u immoo bareedinni isaa kana fakkaataa egaa baay'ee siffaan haasa'uuf xiqqoo buchillaa sareetitu jira waan ta'eefidha kanan isiniin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan immoo xarabbeezaa keessattuu xarabbeezaa adii gaafa binnu isa farshaa irraanillee hoo'afne haala kanaan bareecha jechuudha. Fakkeenyaaf wanni kun kan akka kiyyaatidha teebiliin kuni wanni isaa bunnaammaa haa ta'uu malee teebilii akka kiyyaasanii garuu immoo gaafa irraan kana deebiste baay'ee bareeda warroonni meeshaa bitattanii soorattan laastikiiwwan kun hababaan isaa baay'ee babbareeduu isiniin jechuun jaaladha bifa feetaniin kan kana caalaa babbareedus hin jira mana keessan haala kanaan bareeffachuu hin dandeessanii isiniin jechuun barbaada maali waanuma qabamutti gaafa bareechitu yeroo hundaayyuu ayyaanni gizee dhufe waanuma haarawaa ta'ee haarawa galchite sitti fakkaata waan ta'eef immoo deebisee asumaan immoo waan dubbachuu barbaadu soofaa gaafa galchinu macaawachaa isaa yookaan diizaayinii hababa daanteelidhaanis haa ta'u bifa kanaanis haa ta'u
waan irra tetteechisan hin barbaada manni waa baay'ee barbaada akka daa'imaa jechuudha kanan isiniin jechuu jaaladhaa kanarra isinitti hin dheeressu bakka jirtanitti nagaanaa ta'a baay'een isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee